Oromoo beektaat? Beeka. Eessatti haasofta afaan Oromoo? Mana keessatti? Bakka hundatti. Bakka hundatti? Akkasumalee akkasii Oromtittiin akkasii gaa? Bakka fayyadinda. Bakka fayyadin jirtuttis. Bakka Oromoon jiruttis, bakka Habashaan jiruttis mani? Bakka nyaata binnu deemuttis. Afaan Oromoo haasoftaati? Hoggaa namni naasi qofaan wanni isaan naan daandagoo. Maaliif seetee qaqqaabiga tokko tokko hin beeku tokko hin beeku. Ati garuu afaan Oromoo beekta waan ta'eef maa haasofta kaa? Jabaadhati. Gara fuulduraatti afaan Oromoo haasa'utti ma fuftaa? Afaan Oromoo haasa'uun ni ifta moo itti fufta gara fuulduraatti? Inni raafadhaan jira. Inni raafadhaa isaa. Irraanfachuun qabdu miidha. Rabbu waan beeka. Maaliif rabbiin beeka? Ati sobeetta. Rabbu si barsiiseera. Rifeensa bareedaa sii kennee, fuula bareedaa sii kennee, ija bareedaa sii kennee. Miti? Kanaaf afaan Oromoo irraanfattu qaba. Haya. Hin irraanfatinee? Haya. Biyyi keessaati. Harar Jaata. Addis Ababaa. Harar. Finfinnee jechuudha miti? Finfinnee jechuu keeti. Finfinnee beektaa? Finfinnee jechuun Finfinneen waan jedhamti Amaariffaan beekatee, Ingiliffaan xiqqoon beekatee, Oromiyaan beekatee, hangalumaan beeka. garuu ati Oromoodha miti? Ati maaloodha? Amaariffaan beekatee miti, Oromiyaan beekatee miti. Ingiliffaan xiqqoon beekatee. Garuu Oromoodha ati? Okkubee gaasitti